Assalamualaikum daawwattoota chaanaala kiyyaa akkami nagaa fayyaa keessan alhamdulillah nagaan qaba. Amma mee akkaataa bilbila keenya ogguu namni dawwalu yookaan ogguu namatti dawwallu footoo keenya fuula isaa gubbaatti hin kaawwannu waliin ilaalla. Innis fakkeenyaaf yoo isin jalaa badu ogguu namni dawwalatu jechuu keessatti footoo keessanii qabuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf kun sitiingii kana gubbaa seenna. Akka sitiingii gubbaa seennee mallattoo kun tuqaa sadii olii tana kilik goona. Achiin baada sitiingii bakka jettu tana tunna. Akkasitti guutunne kun amma asii gubbaatti kilik goona bakkuma kanatti akkasitti ogguu kilik goonu amma kun akkasitti dhufan amma footoo kee gubbaatti dhadha jechuudha. Kun as dhoottan bakka mayyaa kana dhoottanii akkasitti sinii fida akkasitti ogguu sinii fida bakka kun mallattoo ida'uu tana dhoottanii as dhoottanii kun akkasitti footoo tokko keessa ilaalatanii kan isinitti tokko kun amma katta gubbaatti haadha fakkeenyaaf akkatti sinii fida bakka majalatti kun kaal sitiingii kaalbaayingii kan gubbaatti dhoottanii akkasitti kun isinii baasa jechuudha. Isinii gaana fakkaate kan lammeessadha ammoo ammaas kun kana waliin kan ilaallu ta'a as dhoonna kun wayi yogguu namni isinii dawwala akka maqaa isaatti yaamu waliin haa laallu as dhoottanii ogguu akkasitti dhoottanii amma isuma gubbaa dhoottanii with bluetooth on wanni kun bakka ammoo kana gubbaatti yoo dhoottan amma isiniif hin ta'u as gubbaatti haalawwisi gubbaatti dhoottanii keessaa baatanii yogguu namni isinii dawwalu maqaa isaadha alaaxoola isiniif yaama lakkoofsa yoo sajjalattan lakkoofsa isinii hima yoo maqaadhaan taate immoo maqaa isaa namicha isinii dawwalu san isiniif yaama jechuudha. Haaluma kanaan kan hojjetamu hojii isaatii waan isin dhibees koomentii nu gaafadhaa. Chaanaala keenyas laayik sheer saabskiraayib nu godhaa jabeessa isiniin jaa nagaatti obboleeyyan kiyya. Assalamualaikum daawwattoota chaanaala kiyyaa akkami nagaa fayyaa keessan alhamdulillah nagaan qaba. Amma mee akkaataa bilbila keenya ogguu namni dawwalu yookaan ogguu namatti dawwallu footoo keenya fuula isaa gubbaatti hin kaawwannu waliin ilaalla. Innis fakkeenyaaf yoo isin jalaa badu ogguu namni dawwalatu jechuu keessatti footoo keessanii qabuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf kun sitiingii kana gubbaa seenna. Akka sitiingii gubbaa seennee mallattoo kun tuqaa sadii olii tana kilik goona. Achiin baada sitiingii bakka jettu tana tunna. Akkasitti guutunne kun amma asii gubbaatti kilik goona bakkuma kanatti akkasitti ogguu kilik goonu amma kun akkasitti dhufan amma footoo kee gubbaatti dhadha jechuudha. Kun as dhoottan bakka mayyaa kana dhoottanii akkasitti sinii fida akkasitti ogguu sinii fida bakka kun mallattoo ida'uu tana dhoottanii as dhoottanii kun akkasitti footoo tokko keessa ilaalatanii kan isinitti tokko kun amma katta gubbaatti haadha fakkeenyaaf akkatti sinii fida bakka majalatti kun kaal sitiingii kaalbaayingii kan gubbaatti dhoottanii akkasitti kun isinii baasa jechuudha. Isinii gaana fakkaate kan lammeessadha ammoo ammaas kun kana waliin kan ilaallu ta'a as dhoonna kun wayi yogguu namni isinii dawwala akka maqaa isaatti yaamu waliin haa laallu as dhoottanii ogguu akkasitti dhoottanii amma isuma gubbaa dhoottanii with bluetooth on wanni kun bakka ammoo kana gubbaatti yoo dhoottan amma isiniif hin ta'u as gubbaatti haalawwisi gubbaatti dhoottanii keessaa baatanii yogguu namni isinii dawwalu maqaa isaadha alaaxoola isiniif yaama lakkoofsa yoo sajjalattan lakkoofsa isinii hima yoo maqaadhaan taate immoo maqaa isaa namicha isinii dawwalu san isiniif yaama jechuudha. Haaluma kanaan kan hojjetamu hojii isaatii waan isin dhibees koomentii nu gaafadhaa. Chaanaala keenyas laayik sheer saabskiraayib nu godhaa jabeessa isiniin jaa nagaatti obboleeyyan kiyya.